saba Kuush keessaa tokko ta'e isa duraa akka ta'e mirkaneessaniiru. Oromoon maan jedhan garaa achi dhuftee galaana diimaa dhuftee jedhan. Ammoo yoo Oromoon galaan diimaa dhuftu guyyaan nu laftanarra jirru eenyuun laftan jira. Waraabessummaa siyaasa yeroo sanaati. Malee uummanni keenya durumaa qabeetas ture. Malee godaantuu mati. Waa'ee guddina uummata Oromoo qorannaan addunyaa tanarra gaba'ee jira. Warri uummata Oromoo xureessuu fi waan akkasii dubbatan waan isaanummaan uffaarsan malee qorannoon addunyaa isaan hin faarsine. Oromoon safuu qaba. Demokiraasiin akka gadaa addunyaa gubbaatti yoo dhalanne. Kanaaf guddaadha. Seera kanaan guddaadha. Oromoon durillee guddaa ammallee guddaa duranallee guddaatti jechuun seera kana. Oromoon duraanuu uummata guddaadha. Ammas uummata guddaadha. Gara duraas uummata guddaadha. Uniting factor jettiin faranjiin uniting factor. Yeroon kuni Oromoodhaaf yeroo haaromsaati. Sabi Kuushii naannaa North East Africaadha. Isa keessa waggaa dheeraa gara sulula Abbayyaa kana qabatee gara Sudaan kana immoo Nuubiyaa kana qabatee as keessa tamsa'ee jiraachaa akka ture seenaan sirriitti mirkaneessa. Fakkeenyaa fi The Civilization of Africa kan jedhu barreeffamni kuni Professor Hirat kan jedhamuun barreeffame waa'ee Kuush sirriitti odeessa. Sabi Kuush kuni eessaa dhufee eessa jiraachaa ture maal hojjechaa ture kan jedhu bara dheeraadhaaf Kuush addana keessa jiraachaa turuusaa mirkaneesseera. Barreeffamni gara biraan kan Afrikaa irratti barreeffame J.D. Fage kan jedhamu qorataan biyya Ingilizii tokko sirriitti barreesseera waa'ee sabaaf sablammoota naannaa kana jiranii keessatti garuu sabi Kuush saba bal'aadhaa fi saba hundee qabeessa naannaa kana hanturedha jedhee mirkaneesseera. Midhaan nyaataa oomishuudhaan saawwa horsiisuudhaan kan beekaman Itiyoophiyaan Haayilaandii keessatti jedha saba Kuushidha. Hundeeni qaroomina Aksum jedhamu saba naannaa sana jirurratti ijaarame warri Sameetik jedhaman gamaa achi asa dhufan iyyuu malee mootummaa yoo qabatan iyyuu malee hundeensaa jallisaa bu'uurrisaa saba Kuush ta'uunsaa mirkanaa'aadha. Kanaafi qaroominni gaanfa Afrikaa keessatti argamu qaroomina Kuushirraatii garaagarummaa gatii hin qabnee fi akka qaama Kuushitti immoo Oromoon qaroomina sana keessaatii qooda qabaa. Mootota Aksum keessaa dhaloota Kiristoos dura bara 220 keessa mootii beekamaa tokko ture afaan Oromootiin kan beekamu jechuudha. Maqaa kabajaa mootii Fantaallee jedhama. Aksum nugusatu keessaa jechuudha. Itti aansee immoo mootii ilmi isaa Cilaaloo jedhama. Cilaaloo mootii Cilaaloo. Kun literature isaanii keessaa kan dhufe Kiyyaamuti. Kitaabota isaanii kan naannoo Jabal Owwaa fi Jabal Guraaraatti argame jechuun Suudaanii keessaa literature keessa kan turedha. Ndaa'um mootiin Fantaalleen kun Sudaan irratti indaqeewwan jiran keessaa takka aanolee jedheeti ishii moggaase. Sudaan irratti muuti. Maadaaf Sudaanii fi wannoon dur waliin tiraataa turte Aksum bal'aa waan turteef biyyi Itoophiyaatuun yeroo sanatti jechuudha. Aanoleen achitti muudamte. Maqaa kabajaa ture jechuudha. Aleksaandar inni Giriikii duula gaggeessin wiirtuu aadaa ummata Kuush kan ta'e Aleksaandriyaa yoggaa weeraruu qabeenya
firoonotaa yookaan kan kushootaa kan ta'e sammuun guddaan fi beekumsi guddaan diimokiraasii qorannoo addunyaa beekumsa lafaa fi bosonaa kan qabdu Royal Academy kushootaa saaman keessattuu Aristootil barsiisaa Alexander ture qabeenya sanachuma dugugee fudhatee Ateensis fudhatee deeme beekumsa kushootaa san maal godhe kiyyaa jedheeti an Giriikotaati jedheeti fudhate saame jechuudha isa booda beekumsi Giriikotaa ol ka'aa deemee Awurooppaatti dispaachii ta'e Giriikoo Roomaan waliin ta'uudhaan ammas saamichaa fi duula gochaa godhan biyya Nuubiyaa keessatti keessattuu Ijipti keessatti jechuudha. Sana booda uummanni Kuush sochiisaa hammeenya kanarraa socho'aatuma dhufe karaa Saavanaa yookaan immoo karaa Afrikaa karaa kibbaatti socho'aa dhufe karaa bahaatti socho'aa bittinnaa dhufe jechuudha. Warri antiroopoloojii, warri afaan qoratani, warri seenaa qoratani gaafa Afrikaa kana keessatti immoo Itoophiyaa keessatti saboota gurguddaa afaan gurguddaa 4 dubbatantu jira jedhaniiti barreessu. Isaan kunis immoo Kushatiik, Semitiik, Niiloo Saharaan, Omotiik kan jedhamu gara kibbaa kana warra jiraatani naannaa Oomoo kan jedhamu toora galchanii waa'ee afaan isaanii kana waa attamitti maalirratti wal fakkaataa eessatti wali dhufeenya qabaa seenaadhaaf immoo hammam yaada mirkaneessaa maddisiisa jedhanii isa qoratan duukaa bu'een yeroon ilaaluu sabi Oromoo gaanfa Afrikaa kana keessatti isa guddaa guddichaa. Kaabni baha Afrikaa kun Itoophiyaa dabalatee jechuudha biyyoota tulluuwwan itti baay'atanidha. Tulluuwwaniin hoggaa qoqqoodaman afaan adda addaa loogaa ofii adda addaa uummachaa dhufan. Qoodiinsatu uumame. Qoodiinsa afaanota adda addaatti uummanni kun kana keessaa uummanni Oromoo tokko, Beejjan tokko, Somaaleen tokko, Afaar tokko, Saahoon tokko. Amma kun uummata kuushotaati. Iddoo baay'eetti qoqqoodame. Oromoon damee kuush keessa isa guddaadha. Waan kuush dubbachuu jechuun waan Oromoo dubbachuu jechuudha. Oromoon akka qaama kuushitti yeroo kaabaa kibbatti dhangala'u sana sabaaf sablammooti biraallee jiru. Addaan utuu hin bahin akka qaama kuushitti socho'e. Yeroo sana Profeesar Hirat kan jedhamu kuni Konsoo fi Oromoo akka walitti dhiyeenya qabaniitti barreessee ture. Bara dhaloota Kiristoosiin dura bara 3,500 dura jedha. Konsoo Oromoo jedhamanii warri jiraachaa turanii sa'a horsiisanii jiraachaa turanii gara dhoha Rift Valley jedhamu kana isa gubbaadhaa ka'ee goodaa ga'u kana sulula sana qabatanii gad dhangala'anii jedha. Konsoo Oromoo jedhamu akka yuunitii tokkootti jedha akka tokkootti. Oromoon saboota kaaba baha Afrikaa keessa jiran wajjiniin walitti dhufeenya afaan aadaa bifarree walitti dhumsa guddaa qaba. Saboota Marawee keessa jiraatan Sudaan, Nubiyaa keessa jiraatan, Eritraa keessa jiraatan, Itoophiyaa keessa as jiraatan, Jibuutii, Somaaliyaa, Keeniyaa keessa jiraatan wajjin hamma dhaqeetoo waa Gaandaa, waa Tuusii, waa Hoomaa jedhameetu hamma biyyoota handara lafaa jechuudha hamma dhaqeetoo Madagaskar dhootti bifaanis aadaadhaanis afaaninis walitti dhumsa guddaa qaba. Kaaba fi baha Afrikaa uummata jiraatan wajjin jechuudha Oromoon jechuudha. Laga Xaanaa jechuun guddaa. Afaan Oromooti Xaanaa jechuun waan guddaa jechuudha. Waan cimaa guddaa bal'aa jechuudha. Asis naannoo Gojjam keessa kan jiru hara Xaanaati. Harri Xaanaa sun Oromoo tokko batee kan jiru Oromoota Maccaati karaa kibbaatiin kan jiru warra Guduruuti warra Jaawii Oromoota Jaawii
Daa'imni jaawwii shimalseen jedhu Gondar keessatti warra dhedheerota warra jaawwii jechuudha. Naannoo san kan jiru warra Maccaati. Bahar Daar naannoo sun maal maqaan ishii jedhamte? Dhinicha waradaa jedhamte ammayyuu. Xaanaan sun achi jira harri guddaan. Lagni guddaan immoo Keeniyaa keessa jira. Laga Xaanaa jedhama. Laga guddaa Atlantik Indian Ocean kan galu jechuudha. So amma sitti qubateeti kan jiru Oromoon amma Arushaatti qubateeti kan jiru isaanuu Boorana sanyii Booranaati. Kana dhaqxanii laaluu abbaan fe'ee hin danda'a dhugaan jirus kana. Kushitik amma Oromoo callaadha. Kushitik uummata baay'eedha. Uummata gara 25-26 kan gahu. Kun hunduu indigenous population North East Africa kana keessattu uummata durumaanuu achi jiraataa ture mal akka amma warri seenaa balleessuudhaaf deemu katabanii mata. Kushitik indigenous population biyya kanaati. Warri dhugaa barreessanii dhugaadhaan adeemanii dhugaadhaan xiinxalanii saba kana beekanii akka inni hundee saba Kuush keessaa tokko ta'e isa duraa akka ta'e mirkaneessaniiru. Saba Kuush keessaayyuu hundee qabeessa, seena qabeessa, bal'inaan kan guddate, instituushinii adda addaa kan qabu. Oromoon dhalataa dachee Afrikaati. Uumamaadha. Seenaa waggaa 10,000 dura warri Oromoon alaa dhufe jedhu kun odoo isaan asin dhufin dura Oromoon jiraata biyya tanaa ture. Keessattuu gaafa baha Afrikaa Gadaasaa kana immoo warri kaanis qabuudha. Warri kaanis qabuudha. Geedawoon qaba jedha. Fakkeenyaaf Kuushidha. Sidaamaan qaba jedha. Sumaaleen qaba jedha gadaa kana. Garuu keessatti Asmaroom Laggasee immoo yeroo barreessu waggaa 10 kanii Boorana keessa taa'ee barreesse suni garuu jedha keessatti Oromoon gadaa haareffachuu irratti gadaa cimfachuu irratti sabaaf sablammii hundaa caala jedha. Gadaansaa kuni beekumsaan nami gadi fageessee qorate malee hamma yoonaayyuu biran geenye jedha. Seera dimookiraasiitiin akka inni bulaa ture namni barreessaan abbaan fedheeyyuu ammayyuu biran geenye ani waggaa 10 qoradhee dhaloonni dhufummoo gara si'achiitti akka inni qoratu nan barbaadaa jedhee barreessa namichi kun. Heewunni Asmaroom Laggasee. Sirni gadaa sirni ittiin bulmaataa sirna addunyaa kan keessatti dinqisiifamu ka mirgaaf dirqama lammii isaa hunda of keessaa qabu. Sirni yoo karaa ammayyummaan wal bira qabanii ilaalan waan kamiifiyyuu waan uummata qaanessan qabne ammayyummaa haa qabu kun cuftinuu waan guddina uummata Oromoo ibsaati. Kanaaf guddaadhaan seera kanaan guddaadhaan Oromoon durillee guddaa ammallee guddaa duranallee guddatti jechuun seera kan war seera qabu guddata. Jaarsi wayyuu seera. Gadaa wayyuu seera, murtii wayyuu seera, malkaa wayyuu seera, ardaa wayyuu seera, wayyuun tuqanuu seera. Aadaa teenya lakkinnuu seera, aadaa seexanaan feenuu seera, aadaan teenya badduu seera. Karaan duuchanuu aadaa, karaan duudee aadi malee, muka fuula malee jissanuu aadaa, seeraan jissanii aadaa, akkanuma aaraa addeenna ka hujanne aqoonqoo hujanne baddaan ciranuu aadaa. Oromoon aadaa cimaa qaba. Keessumattuu aadaan gadaa Oromoodhaa dhiisii Itoophiyaadhaa dhiisii addunyaa keessatti sirna demokiraasii jedhamu keessattu demokiraasiin akka gadaa addunyaa gubbatti iyyuu hin dhalanne. Seeraan bula, aadaadhaan bula, qawweedhaan miti aangoon kan argamu Oromoo keessattu. Oromooni safuu qaba. Safuudhaan jiraata. Namatti hin darbu, nama hin tuffatu, ola deemaan tuffatu, nama guddaa akka guddaatti. Maalii fi sirna gadaatiin gatii buluu fi sirna gadaa sana keessaa calaqqisa jireenyi isaa, ekonomiin isaas, hawaasi isaas, jechaan dinagdeen isaa, hawaasi isaa, bahaagalli isaa
waaqa kana sodaachuun achuma gadaa sana keessaa madda. Uummati Oromoo uummata uumam isaan aadaa isaan mirga dhala namaatiif fuula guddaa kennachuu hin danda'u. Seerii maan jedhaa seerii jabaa kaa'an laafa hanqatuu jedha. Akkas jechuun seerii abbaa gadaatii kaa'an hiyyeessallee sunumatti ta'a jechuudha. Sunumatti hojjeta jechuudha. Kanaaf seerii jabaa kaa'an laafa hanqatudha. Nami nama jechuu isaati bakka. Nami namaan kabaja qaba namummaa isaatiin seera qaba. Oromoon lolaanii lafin bulchuu Oromoon dimokiraasiin bulcha. Taa'ee arrabaan dubbatee qajeelchee seeraan bulcha. Nafxanyaani nama dhiituu malee seerin beeku seerittiin bulan hin beeku. Kan ni beeku maani fa'u dhiitu sun dimokiraasii miti sun nama ijaaruu miti Itoophiyaa ijaaruu miti. Itoophiyaa ijaaru jechuun ilmaan jala fixanii haadijjeessanii abbajjeessanii akkasii miti sun dimokiraasii miti sun ijaaruu miti. Ijaaruun akka Oromoon gadaan bulchitu kan dimokiraasiin bulchan. Dimokiraasiidhaan dimokiraasiin akka keenya gara Oromootu dhufte dimokiraasiin. Abbaan waan fedhin ta'u seeran ta'an seeran bulan. Oromoon aadaa moggaasaa qaba. Aadaa guddifachaa qaba. Uummata gara biraa hundaa walta qabee tokko godhee ofiif deebisee qabatee tolerantiidha. Uummata lola barbaadu uummata nagaa barbaadu. Kunis Oromoo guddaa kan godhu keessaa. Ofitti qabaa gadaa barsiisaa qaama isaa godhata. Moggaasaan jira. Moggaasaan hin guddisaa ofitti qabaa hin gurmeessaa waliin deema. Kakaadhaan deemammoo yeroo ofitti guddisu kana kakaa jira. Yoon du'e naa wajjin duuta. Yoon lole naa wajjin lolta. Yoon kufe naa wajjin kufta. Yoon qabaadhe yoon argadhe naa wajjin argattaa wajjin qabaadhe. Kanadha. Kana jennaan keessan deebi'u. Kakaa keessan deebi'u. Taasa. Namni karaa deemu yoo warra Oromoo dhufe Oromoo yoo dhufanii bultiin kadhatan. Aanaan irraa hin bitatan. Aanaan itti kenna. Nam beel qabu yoo arguu nama garii dhufe gosumfee tataatuti horii qalaafi. Amma yoo horii qaluufi yoo inni as bulu yoo inni waan qabne in gaafata gari eessa dhufteedhee gaafata maan barbaaddi jedhee gaafata yoo inni ammoo waan barbaadu kan ittime horii kennanii mataadan jedhan ilmi tolfatanii gosumfee tataatuti loon itti kennanii an dhuraa kaayaniifi aanallaa itti kennanii waan cuflaa itti kennanii ilmi tolfatanam Oromoon ufin nam hin gatu akkasiin ufi qaban. Oromoon achi nam hin dhiibu namatti hin gamu nam hin barbaadu nama lafisa jiru cufayyuu yaaman. Seerii bulmaataa kan jedhanitti man seerii bulaniin kan seerii bulaniin kan seerii bulaniin kan seerii ilmaa kan seerii kan jedhanitti itti man. Yoo gochi dhibii wal dhibdu dhaqanitti Oromoo kanatti himatan. Oromoon kun nama waltiin naqu wal xaraarsa. Abbaa gadaatti erganii lichootti erganii nam wal dhabaa yaamanii wal xaraarsan. Gosuufi tan dhiisi gosi dhibii yoo namni dhibiin alaa dhufee walti gamu namni lafisaa walti gamu gumitaa yaamanii wal xaraarsan. Seerii Oromoon guddatteen kana. Aaloon aaloo dhalti. Nageenyi aaloo baasaa bakka nagaan duuba aaloon hin baddechisan. Kanaaf qaroomoo qora murkii balleessaa aadaawwa buufatee. Akkas jechuun akka wal danda'an akka murki namii murki walii keessa hin seenne godhee kaala nam jedhee akka wal nyaatisaatti hin deemu. Karaa biraatiin maan jedhaa dubbiif karaallee aduu arganuu irraa hafan jedha. Dubbiif karaa yeroo kamiyyuu muummee baasuu hin dandeettu. Muummee baasuu dandeettu yoo deemti giddumaatti haftaa aduu arganuu irraa hafanii. Asum deebee dhiigilkaan keessa tokko tufanii tokko liqimsanii obsi garsiisa jechuudha. Kun cuftinuu akka uummati kun sirni isaatiin aadaa isaatiin yoo walitti bu'iinsi tokko dhufu gar bitaan deemsisu gar mirgaa gar araaraa gar wal dhabbii hin deemsisu gar araaraa gar nagaa deemsisu garsiisa jechuudha.
sirni qorannaa hawwaa ka hardhaa qorattootii hammayyaa saayintiistootii teleeskooppiin guyyaaf halkan dukkanaaf yeroo kamiyyuu urjiilee hordofanii barreessan caalaa beekumsi uummata keenya ka guyyaallee ifa aduu kanaaf urjii arguu hin dandeenye yeroo galgala yeroo muraasa ka duumessi hin jirre qof ka urjii arguu danda'u yeroo dukkanaatiif yeroo guyyaallee immoo yaada keessa galchee qabeeru akkuma meeshaa ammayyaatiin fayyadame beekumsi guddaa kan cufu qaba. Guddaa kan nam taasisu qaamaan guddachuu qofaani lakkoofsaan guddachuu qofaani beekumsaan guddachuun waan guddaa nam taasisaa. Kuni yakka bara mootii Miniilikaan Alaqaa Asmeef Alaqaa Taayyee fa'aan fi namoota isaan fakkaataniin kan barraa'edha jechuudha. Maayidhaaf nama barumsa qabeen kan barraa'e hojiin kun daba guddaadha. Seenaa Oromoo fi eenyummaa Oromoo balleessuudhaaf yakka hojjetamedha. Maaliidhaaf Oromoon aangoo biyyummaa aangoo siyaasaa akka hin gaafanne biyya alaatii dhufee as qubate malee abbaa biyyaatii muti. Kanaaf aangoo gaafachuu hin qabu. Biyyis keenya adabatii taa'uu qaba ashkara keenya ta'ee jedhanii daba siyaasaati fi dinagdeeti kan raawwate. Yookaan immoo waraabessummaa siyaasa yeroo sanaatti malee uummanni keenya durumaa qabeetas ture malee godaantuu wati. Hayyoon jiran hundaa seenaa uummata tokkoo ragaa irratti hundaa'anii hundi isaanii iyyuu sirriitti barreessan jechuun hin danda'amu. Intarestii fedhaa intarestii mataa isaanii qaban. Amma warri duraan bitaa turan mi'eeffataniiran. Aangoon maal fakkaataa bituun maal fakkaataa kan jedhu muuxatanii mi'eeffatanii jedhaniiran. Isa akkasiisan dhabuu barbaadan. Isa akkasiisan dhabuu waan hin barbaanneef yoo danda'anii seenaa akka Oromoo seenaa akka uummata kibbaa kanaa gadi qabanii mooraalii kee cabsanii amala si bituu barbaadu. Barreeffamni Abbaa Baahiree waan xiqqoo tokkodha. Hudduuba barreessee jedhu nama baay'eetu irraatii waraabbata amma yoonaayyuu. Abbaan Baahiree ani hanan barreessuu jara kanaa hammam akka isaan baay'atan agarsiisuudhaaf jedha Oromoodhaan. Sabi kuni akka bishaaniitii ani ni dhangala'uu jedha. Sochii isaa sana gadaa jalatti gurmaa'ee inni loolu sanatti isa akka bishaanii namarra yaa'aa jedha. Kan keenya iddoo 10tti rameera. Jarri kun garuu dubartiin hin haftuu dhiirri nafuu ijoolleen hin hafuu akka muca buusii nutti ka'u. Kanaaf nu mo'atanii jedhee dubbata. Eessaa dhufan jettanii yoo na gaafattaniidha. Laga biyya isaanii ce'anii nutti dhufaniidha. Laga isaa kana nutti himne. Jamaa ce'ani moo? Kunoo qabbannaa ce'ani moo? Isa kam akka inni ta'e hin himu. Garuu kan inni kan keessaa nu mirkaneessu laga biyya isaanii ce'anii dhufan yeroo inni jedhu addanumata akka inni ta'e nutti ibsa. Laga biyya isaanii ce'anii dhufan yeroo jedhu. Maal inni lagicha sargeera biyya isaaniis beekaa jechaadha. Kanaafi yeroo seenaadhaan ija seenaatiin ilaallu isan akka jedhe kana nummoo qajeeshinee biyyi isaanii yoo asuma ture diidaayyuun dhufnee isa jedhu keessaa waraabbanna nummoo. Amma jaarraa 15ffaa jechuun amma jaarraa 16ffaatti amma bara 1543 fi 50tti falmii guddaatu naannoo kana ture uummata Oromoo saba isaa qooddachuudhaaf qabeenya isaa saamuuf humna ofii cimsanii wal balleessuudhaaf qabsoo godhamaa turedha biyya kana keessatti dhugaan jiru kan. Walakkeessa jaarraa 15ffaa irraa jalqabee haga jalqaba jaarraa 16ffaatti yeroon sun hoggantoota Oromoo hoggantoota sirna gadaatiif baay'ee rakkisaa ture. Diina lamaan meeshaa ammayyaa hidhate kana akkamitti dura dhaabannaa biyya abbaa keenyaa akkamitti baraarraa sirna gadaa akkamitti eegnaa waan jedhutu ture. Dhiibbaa garmalee bara 13 fi 20 keessa yeroo amda tsiyoon warra gaaraa gurmeessee gadi dhufe sana jalumaat siqaa
of gurmeessaa jalumaasiqaa of gurmeessaa deemanii bara 1522 keessatti Oromoon hin socho'e. Sochiin isaa kun immoo ba'aatu bakkeedhaa itti baay'ate, qilleensa guddaatu itti dhufe. Amma yeroo kana gadaasaa haareffateetu bara 1522tti innis ofirraa qolachuudhaaf akka sabaatti socho'eera. Warra ofii isaaniitii alaa dhufettu kan isaanii dhobsuudhaafi Oromoonis alaa dhufee abbaa biyyaatii mootii biyyi kun kan isaatii mootii warra jedhu barbaadu. Warra seeraa micciiruu seenaa micciiruu barbaadutti waan kana kan odeessu malee ragaan kan nutti mul'isu Oromoon abbaa biyyaa abbaa lafaa biyya kanatti dhalatee biyya kana jiraatee kan jiraataa jiru malee eessayyuu hin dhufne. Ragaan hundaa kan mul'isu abbaa biyya kanaati Oromoon. Asuma jiraatee ammas asuma jira gara duraas asuma akka jiru kan mul'isu ragaan jiru. Yikunu amlaak kan jedhamu mootummaa Solomonaawii riistoorii kan godhe namni beekamaan seenaa mootota Solomoon kan jedhamu riistoorii godheetu agawutirraa fudhate. Yikunu amlaak haati isaa Hawwii Caalaa jedhamti. Intala Azzaaj Caalaati. Azzaaj Caalaan waan mana agaw keessatti Azzaajii yookaan immoo abbaa waraanaa olaanaa ture kanaaf Azzaaj jedhama. Intala isaatirraa dhalate Yikunu amlaak Hawwiirraa. Kuni jarra 13ffaa keessa bara 1270 keessa aangoorra kan ture jechuudha.